Waaqayyoon of dura buusuu keenya maaliin barbaaddu? Amantii eeggachuudha. Keeping faith. Amantiin gaara iddootti buqqisa. Yeroo rakkinni isinitti dhufu amantii keessan ergattanii beektu. El Shaddaayiidha Waaqayyo jettanii beektu. Mombos. Ilama rakkinni yeroo dhufutti akkaataatti itti Waaqayyoon of dura buustee jirtu maaliin beekama beekta? Amantii kee beekama. Rakkina sana irratti gooftummaa Yesuus lallabdamoo hin boossa dhaabata. Galaanni diimaa yeroo sitti dhufu hin darbitu hin ceetu siin jedhu. Dhaabattee boossa moo humna du'aa ka'uu Yesuus irratti waamu. Dubbachuu qabda rakkina kee irratti. Caafanni qulqullaan nan amane kanaafis nan dubbadhe jedhaa. Nuyis hafuuruma amantii sana qabaannee amanne kanaafis hin dubbannaa jedhe Phaawulos. Dubbachuu sinirra jira. Ila kana gochaa jirta taanaan Waaqayyo priority laattee jirtati. Rakkinni sitti mul'atu gaafa Waaqayyoof qidimiyaa laattu. Kun immoo maaliin beekta? Akka Waaqayyo si dura darbee jiru amantii qabaachuu kee beekta. Lapheen kee raafamuu hin qabu. Cufaa keessa jirta. Paaterni rakkina kee banuu Yesuus. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 kaasee walii wajjin dubbifannaa mata duree Waaqayyoon dursisiisi. Dursisiisi jechuun angafsiisi, of dura buusi, of qaddamsiisi. Waaqayyoon dursisiisi. Sagalee jedhuun sitti hima. Ofii kee dursiteen seeniin Waaqayyoon of dura buusi. Maaliifi inni cabsee karaa banuu isaan dura hin bu'aa'edha. Kanaaf wanti si dura bu'uu qabu rakkina miti. Amma wanta tokkotu na dhiba yeroo baay'ee. Yeroo namaa kadhadhu namoonni akkas jedhanii faanatti matan nan dhagaa. Jireenya jijjiiruuf jedheen biyya jijjiirradhennaan rakkinni mataa marsee na eegee kan jedhu. Kanaaf maal sii godhure yeroo jedhu mee rakkinni kun inni eegee ta'e na wajjin dhufe kun inni harkifamee na dura dhufe kun narraa hacamu naaf kadhadhu jedhu. Dhuguma si'a tokko mee jireenya jijjiiruuf jettanii biyya jijjiirrattanii rakkinni immoo bifa sinitti jijjiiree ta'e sinitti dhufe hin beeku. Namni baay'een amma biyya dhaloota keessanii baatanii jireenya jijjiiruuf jecha biyya jijjiirrattanii dhuftanii as jirtu. Garuu rakkinatu bifa jijjiirrate malee sin hin jijjiiramin jirtan. Amma yoona akkuma sanatti ta'aa jirtu. Awwaan nagee dhufe. Har'a Waaqayyo si durbaa jijjiiramtee mul'atta. Kana booda rakkinni kee si biraa hafa ati cabsitee darbita. Waaqayyoon na durseeraa hidhime. Waaqayyoon of dura buuseeraa hidhin. Gooftaa Yesuusin of dura buuseeraa hidhime. Ila Waaqayyoon dursisiisi. Mana kee keessatti, jireenya kee keessatti wanta ati priority laatteefi jirtu, dursa laatteefi jirtu gooftummaa sirratti argata. Maal of dura buustee jirtati? Kaan qabeenya isaa of dura kaa'eeti. Kun jiraayedha. Maal kana qabaniidha? Makiinaa qabaayedha. Mana qabaayedha. Maasii qabaayedha. Maal of dura buusee jira namni suni? Qabeenyaa isaa. Tokko immoo fira isaa. Maal hin godhan yoo namni na jibbeedha? Ameerikaa teessuma jiraadha. Achi obboleetti jiraayedha. Asii nama taayitaa qabu. Federaala keessaan qabaayedha. Nama akkasii immoo nama of dura buusee jira. Namoonni qabeenya isaanii of dura buusaniif namoonni namoota akka isaanii of dura buusan salphachuu isaanii nafan. Warri Waaqayyoon of dursa buustan warri Waaqayyoon mana kee keessatti hangafa taasistan hangafa taatanii mul'atu. Hangafa taatanii mul'atu maqaa Yesuusiin. Mee Waaqayyoon of dura buuseeranii jedhame. Ani san dursuedha. Qabeenyi koo nan dursuedha. Taayitaan nan dursuedha. Eeyo si dura deemare. Warra akkasii ofiin beekee eebbi adeemee mana isaanii gala. Waaman Waaqayyoo irraa sagaleen dhageedha kun. Warri anaan of dura buusan karaa hundumaan hangafa ta'anii mul'atu. Booddeeti si fuudheeti Waaqayyo dubbii har'aa kanaan hangafummaa si laata. Hangafummaa argattee baata maqaa Yesuusiin. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Yaa Israa'el dhaga'i. Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha. Ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Dubbiin ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessa haa taa'u. Isas keessa deddeebii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu, karaa irra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaatti harka kee irratti isa hidhadhu. Akkuma micciirraa asirratti hidhatan jechuudha. Akkuma sitti sa'aatii fa'aa kaan dur garuu xiksii kaatanii deemu. Wangeelli akkatti xiksii kaattu si abboomu.
harka kee irratti isa hidhadhu. Ija kee durattis kan rarra'u haa ta'u. Ija kee durattis maal kan ta'u? Kan rarra'u haa ta'u. Michichila balbala mana keetii fi karra keetii irratti isa caafi. Ilaal, waan hundumaatti eenyuun Waaqayyo gooftaa kee dhaga'i. Iddoo kanatti Museetu abboommii Waaqayyoon jaallachuu saba isaatti dubbata. Waaqayyoon jaallachuu, Waaqayyoon of dura buusuu, Waaqayyoon dhaga'uu, waan hundumaatti isa duraa akka ta'e mana kee keessatti hangafni galataa kan Waaqayyoo, hangafni eebbaa kan Waaqayyoo, barcumni ulfinaa kan Waaqayyoo akka ta'u akka ijoolleen isaanii baran barbaade Museen. Ofii keessanii beekuu qofa miti jedhe. Ijoollee keessanii maal godhaa? Barsiisaa jedhe. Ittime Waaqayyo gooftaan keessan isa tokkicha, isa bichaa of dura buusaa. Yeroo sanatti wanta isin gootan wal siniif qixxaatan. Keessumaa Waaqayyo Museen duunaan Iyyaasuutti gaafa dubbatee ila akkasittiin jedhe. Yaa Iyyaasuu ilma Nuun jedhee maqaadhaan isa waameeti. Museen garbichi koo du'eera. Museen geggeessaa ture. Saba Israa'eliin garbummaa jalaa isa baasee ture. Waggaa 40 guutuu saba Israa'eliin erga geggeessee booda biyya aannaniif damma baasu fuulletti alaalatti ilaaleeti hin du'e. Waaqayyo irraa dhagee du'e. Achitti hin galtu ija keetiin garuu hin argitaa jedhe Waaqayyo. Museen erga du'e booda Iyyaasuu ofitti waameeti Waaqayyo. Iyyaasuu ilma Nuun kottu jedhe. Ila Museen garbichi koo du'eera. Ati immoo saba kana biyyan isan abboota isaanii abdachiise biyya aannaniif damma baasutti isaan hin galchita. Kanaafiyyuu ilaal, dubbiin seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Michichila balbala kee irratti isa maxxansi. Keenyan mana kee irratti barreeffadhu. Waa'ee isaa immoo halkanii guyyaa yaadi. Iddootti dhaqxu hundumaatti jireenyi wal siif qixxaataa'e. Ani immoo har'a sin eebbisaa gaafadhu harka kee. Wangeelli kun afaan kee keessaa hin dhibamin, wanta ati gootu obsii qixxaata. Jedhame iddoon deemutti jedhaa. Wangeelan dubbadhaa jedhaa. Jireenyi sedhaa. Walnaaf qixxaata jedhaa. Ariifadheen chaappessa dubbatti gal. Nama mane tokkoof jireenyi wal sii qixxaateeraan jedhee. Bu'aa bayii jireenyaa keessaa baata. Harka kee akkas godhi walnaaf qixxaateera jedhee dubbadhu. Tokko. Lama. Saduma. Kanaaf amma Museen saba Waaqayyootti keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 kana keessatti gaafa dubbatu waan hundumaatti prioritiin Waaqayyoof kennamuu akka qabu. Jireenya keessatti, gaa'ila keessatti, hojii keessatti, waan hojjennu hundumaa keessatti Waaqayyoon of dursisiisuun bu'a qabeessa akka nama taasisu saba sana beeksisuuf jedheetii itti dubbata. Waama gootan hundumaatti jedha. Fakkeenyaaf amma ila akkasittiin jedhe dubbii baay'ee namatti tolu as keessaati. Yeroo bichichila balbala kee irratti isa rarraasi jedhe. Balbala kee amma fakkeenyaaf kun balbala mana kootiiti. Balbala mana kootiiti iksiin barreeffadhee asitti barreesse. Iksi maal jedhu? Iyesuus Kiristoos gooftaa gooftotaati. Warra isa amanataniif jireenyi wal qixxaatadheen barreeffadhee balbala kootti laxxafadhee sokkeeran. Qollofadhee. Gaafa nalaa dhufu utuun qulfiin baniin maalan argaa? Iksii sana arga. Waliin gala gaama immoo banadhee iksii sana dubbisee itti yaadeen ol gala. Mana koo keessa gaafa lixu keenyan koo irra girgiddaa koo irra iksii makana jira. Amma ba'uuf hin jedha. Eessa na kufedhaa? Hojii. Hojii mootummaas haa ta'u, hojii dhuunfaas haa ta'u deemuuf hin jedhaa. Furtuu koon fudhadhaa. Isa booda qollofeen deemuuf fedha. Maaltu natti mul'ata? Iksicha natti mul'ata. Isa booda iksiin kun naqee humna naa laata. Waaqayyo na dura bu'a. Ol kaastaa nan ajaja. Wangeelli si dursee seeneeraan jedhe. Mee Waaqayyo na dursee seeneera jedhi mee. Gadi ba'uuf ol galuun koo edhaa. Nyaachuuf dhuguun koo edhaa. Ciisuuf ka'uun koo edhaa. Maqaa Yesuusiin ta'eeraa jedhi mee. Ina amantaadhe waan ati hojjettu hundumaatti milkaa'inni sii dhufeera. Wanta ati gootu hundumaatti milkaa'inni sii dhufeera. Sababa isaan sin gaafadha. Mina dhaggeeffadha Waaqayyoon of dursisiisuu. Waaqayyoon hangafa godhachuu. Waaqayyoon of dura buusuu. Bu'aa isaan sababa isaan sin gaafadha. Namni maqaa gooftaa waammatu hin qaanaa. Ishi Daawit maal jedhe? Ijoollummaa argeera. Dargaggummaa keessa darbeera.
Dulluma moo bira ga'ee hin jira jaarsa ta'ee dubbate dubbisan. Garuu ere namni Waaqayyoon amanatu kadhattuu ta'e utuu inni karaa irra taa'u argeen beeku. Namni kam? Inni kam? Namni kam? Mee namni Waaqayyoon amanatti raawwatee qaawwi kee mul'atu. Raawwatee irrinni kee mul'atu. Jedhame ani Waaqayyoon amanadheera dha. Waan hundumaattis jedhi dubbadhu. Of dura buuseera jedhi. Ish 2018 beekumsa kee moo ogummaa kee moo qabeenya kee moo Waaqayyoon dursiisiise. Eenyutu siif dursa? Dhugaadhaa kun utuun beekin furtuu galataa sadii fiddee dhufta. Fuudhi dhiiga Yesuusin. Waan gootan keessatti Waaqayyoon of dura buusa. Put God first. Waaqayyoon fuuldura kaa. እግዚአብሔርን አስቀድመው. Put God first. Waaqayyoon waan hundumaa keessatti dura buustanitu taanaan dhugaan isinitti hima. Salphinni hin jiru. Qaaniin hin jiru. Dhukkubni hin jiru. Abaarsi hin jiru. Warra isa amanatan hamaan hin argatu. Waaqayyoodha. Caafati qulqullaan warra kan isaa ta'an beekadha. Warra kan isaa ta'an beekaadha. Si dura deemeeti isa ol kee gadi qaba. Si dura deemeeti gufuu buqqisa. Si dura deemee boolla duucha. Si dura deemee karaa sii tolcha. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyoon of dura buusa. Hin salphattani. Saba Israa'elitti dubbate Museen maaliif kanatti dubbate beektu? Sabni Israa'el saba gaggalagalaadha. Saba jallaadha. Dafee galagaluu beeka. Waaqayyoorraa. Ammuma Museen guyyaa 40 halkan 40 Oomaaf sagadaan tulluu irratti dhaqee waa'ee isaanii Waaqayyoon kadhatutti jabbii warqee irraa tolfatanii eegani. Guyyaa 40 obsuu dadhabanii. Guyyaa 40 halkan 40 amma Museen Waaqayyo wajjin mari'atee seera Waaqayyoo irraa tulluu Siinaa irraa fuudhee gadi buutti hin ture Museen jedhani. Guyyaa meeqa? Yesuus. Guyyaa 40 isa booda Arooniidhaan akka jedhani obboleessa Museeti kottodhan. Maayin? Museen tureera. Gibsii kan nu baase isa. Nun amma Waaqa barbaannaa jedhan. Waaqa barbaannaa? Maal sinii wayyareennan? Warqee yaasnee sitti laannaa. Warqee biyya Gibsiiti fudhannee baane. Dubartoonni keenyas nuyi sorri dhiiraa keeshaa keessaa fuunee sitti laannaa. Jabbii ittiin hojjedhu jabbiitti sagannaa jedhan. Maattoo magan. Jabbiitti sagannaa jabbii nuuf hojjedhu jedhan. Museen halkan 40 guyyaa 40 fuula Waaqayyoo dura ture. Iyyaasu wajjin achirra ture. Yeroo gadi bu'u sirba wayii jira. Waca wayii jira. Jabbiitti sirbu isaan. Jabbiitti dannasu dhaabatanii. Maanni waca kun jedhe. Sagalee lolaati. Lakki sagalee lolaa monatti hin fakkaatu jedhe. Gaafachi gaane sabni quufee jabbiin waaqadee jabbiitti sagadaa jira. Aareedha. Isa baatee jiru caccabsee Museen harka isaa keessa jiru. Hin finiineedha. Hin finiine. Waaqayyoon of dura buusuu irra jabbii of dura buusuu barbaadan. Warqee irraa hojjetamu iyyuu malee namtolcheen namtolcheen sawu sarraashiin hin dubbattuun dhageessu. Sibiilli sibiiluma bakka. Waaqni keenya immoo waaquma. Kottu jedhime waaqni koo waaquma dhibee. Hin nagaa dhibee. Deebisin kennaa hidhiin. Furmaata sin kennaa hidhiin. Nama si biraa qabitti naa himime. Waaqayyo furmaata siif laataa hidhiin. Dabalitti naaf himime. Dabalitti naaf himime. Waan guddaa tokkotu namatti qabdee jirtuuf ta'a. Idhaa maaliif beektu sin? Waaqayyo maaliif akka nuti isa of dura buusnu barbaada beektu? Dubbii cimaa tokko seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti dubbateera. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti ana duratti waaqa kan biraa hin qabaatiin jedhe. Ila ana duratti waaqa kan biraa hin qabaatiin jedhe. Dursuu kan qabu waaqni dursuu Waaqayyo qofaadha. Maaliif kana jedha? Waaqayyo gooftaadha. Namni immoo waan baay'ee gooftaa godhatamu. Nama tokko irratti birriitu gooftaadha. Caafati qulqullaanis wanta inni gooftaa jedhee waame birriidha. Gooftaa Yesuus akka jedhe eenyullee gooftaa lamaaf bitamuu hin danda'u jedhe. Birriidhaan gooftaa jedhe. Eenyullee gooftaa lamaaf
bitamuu hin danda'u. Horiidhaafis bitamtanii Waaqayyoofis bitamuu hin dandeessanii. Tokko ofirratti moosisaa yookis birrii yookis Waaqayyoon. Argitu namni waan baay'ee gooftaa godhata. Namni waan baay'ee gooftaa godhatee itti sagaduu barbaada. Nama tokko tokkotti amma birrii baasuurraa gooftaa dhabuutu isaaf salphaadha. Sumuun hin tufu. Nama ajjeesa birrii mashanii fedhe. Obboleessa ri'a lafaa fedhe. Lafa qonnaafaaf jedhe. Eessa uuma guute. Qaayu. Waaqayyo maal jedhe egaa? Ana duratti gooftaa kan biraa hin qabaatinaa. Waaqa kan biraa hin qabaatinaa ana duratti. Hin qabaatinaa. Kan dursu hundumaa Waaqayyoon. Argitu ana duratti waaqa biraa hin qabaatinaa. Waaqayyo waan hundumaan dursuu qaba. Obboloota ko. Mee bara dhufu kana. Mee bara haaraa kana mee. Kottaa Waaqayyoon of dura buusaa. Kottaa na dursiyo Waaqayyo jedha. Caafati qulqullaan maal jedha? Duraan dursaatii mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadutti yaada keessan. Inni kaanoo itti isinii dabalamaa. Dursuu kan qabu mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan Waaqayyoo immoo Yesuus keessa jira. Yesuusin barbaadachuu jechuudha. Baleela abbaabaan. Namni Yesuusin argate mootummaa Waaqayyoo argate. Jireenyi bara bara wanti hundinuu isuma keessa dhokfamee jira dhaqa. Dhaggeeffadhaa iccitiisa. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa. Qajeelinni keenya qajeelummaan Waaqayyoos karaa Kiristoos mul'ate. Qajeelummaan keenyas karaa Kiristoos nuuf ta'e. Nuuf hin ta'e kan Waaqayyoo immoo mul'ate. Mootummaan Waaqayyoos erga bara gooftaan Yesuus Kiristoos dhufe humnaan lallabamaa jira. Isa dura garuu seera dubbifama. Amma garuu mootummaa Waaqayyootu lallabama. Lafa mootummaa Waaqayyootti lallabamu immoo nagaa jira, boqonnaa jira, eebba jira, haara galfii jira. Kanaan maal jedhe? Wanti dursuu qabu mana kee keessaa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadachuudha. Heeraa baaraa daalaa shaariyaa. Waaqayyooti. Mee kottu. Waan hundumaa kositti lakkaa'iti isa kaan boonesi teessii dhufa. Dabalata teessii dhufa. Priority dursa mootummaa Waaqayyoof kennu. Qajeelummaa isaaf kennu. Dubbateera caafati qulqullaan. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadadhaa. Inni kaanoo itti isinii dabalamaa. Amma rakkina qabnaam. Dogoggora qabnaam utuu uffattanne. Maal dursa laattammati? Kaanuu inni hojii hin qabne hojii argachuuf dursa laata. Mee yaa Waaqayyoo na dursee dhime. Mee akkasuma dhime. Eeyyee. Waaqayyo si dursennaan inni kaan dhufee ofiin mana kee gala. Nama 22 waa chaappessuula. Kaafadhu harka kee. Arre waan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa sabatti barbaaddatteef makiinaan manni viizaan biyya fagoo ofiin dhufee harka kee galeera. Iyyi ofiin dhufee harka koo galeera jedhime. Jedhi dabali ammayyuu. Jedhi dabali ammayyuu. Dursi mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadatu. Inni kaan itti dabalama. Inni kaan boonesii ta'ee dhufa. Kun jireenya koo keessatti wanta hin argitan. Mee Waaqayyoof dursa kennaa. Give God priority. Yeroo sanatti leelaa baraasuu himataan. Ofiisaan adeemee mana kee dhufa. Wanta tarra kadhattu bor dhufii harka kee galaa jedhe. Fidi harka kee irra nan buusa. Inni anarra kadhachaa jiru jedhime. Bora deemee harka koo galaa jedhime. Bor fiigee dhufee harka koo galaa jedhime. Jedhame arra waa kadhadheeraa hidhaa. Inni sedha mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaati. Barbaadaa jirta? Dabalata ta'e immoo tajaajilli namoonni viizaan biyya fagoo baajeetii manni makiinaan siisaa pepe food dikkata jaalabaa babaaji. Warri isa amanatan hin qaanaan abbe. Kottu diina marammataa gumnaati. Dhaqee ol ragaayiti. Warri isa amanatan hin qaanaanii jedhi. Eenyutti akka namanee jiru hin beekaa jedhi. Booneen jiraadhaa jedhime. Namni abbaa jabaa qabu, namni abbaa gaarii qabu fokkoree jiraata. Walirra kaadhu Waaqayyo gaariidha abbaa jabaa qabda. Miilla kee walirra kaa'i. Arraa kaasee boonsee koorsee si jiraachisa Waaqayyo.
boonsee koorsee si jiraachisa Waaqayyo. Hallelujah. Ergol kasame. Hallelujah jira. Jadi dabali. Ila qabxii sadii isinitti meessinii kadhadha. Waaqayyoon akkamitti of dura buusna? Akkatti Waaqayyoon of dura buusnee jirru akkamitti beekna? Akkamitti beekuu dandeenya Waaqayyoon akka of dura buusnee jirru? Tokkoffaa wanti ati gootu hundinuu maqaa Yesuusiin haa ta'u. Tumsa tokkoffaadha bakka. Yoo firmaa farramuu fettateellee maqaa Yesuus Kiristoosiin edii farramu. Hoolaa qaluuf jetta yoo ta'ellee maqaa Yesuusiin. Dhugaa Waaqayyooti. Iddoo nama arguu dhatta yoo ta'e maqaa Yesuusiin edii olle. Mana namaa seenuuf jetta yoo ta'e warra manaa ejaan dhaqin Yesuus Kiristoosiin jedhiiti asaasi warra manaa edii bira geenye. Dhugaan sitti hima bara sanatti nama ulfina qabeessa taatati. Uffata uffachuuf jetta maqaa Yesuusiin. Gaafa baatu gaa akkam sirraa bareedaa jedhu namoonni. Eewsi dursee jira maqaa Yesuus. Mee gootu walgahii dhaquuf jetta maqaa Yesuusiin edii dhaqi haasaase maal akka haasaan jedhu. Dammaan haasaan isaa dammuu maa jedhu. Hin mi'aayi. Eewsi dursee jira Yesuus. Hin beekan isaan. Ilaarraa kaasee Yesuus durseera abbo. Yesuus mana kee durseera. Ijoollee kee mana barumsaatti erguuf jetta harkarra kaayii dabtarii isaanii maqaa Yesuusiin ijoolleen koo biyya lafaa keessatti dhiibbaa uuman. Maqaa eenyuun? Tokkoffaa ba'uu dhaqanii. Hotti ijoollee kennan eebbisa. Miilana mana barumsaa keessatti hafuuraan waldaa keessattis tokkoffaa ta'anii haa mul'atan. Hangafummaan haa kennamuuf maqaa Yesuusiin. Eebbiseera ijoollee kee. Maqaa Yesuusiin eebbiseera. Akkasiin waan goon hundumaa maqaa Yesuusiin goonaan milkaa'ina guddaa jira. Qoolaasaayis boqonnaa 3:17. Maal jedhaa? Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waan hundi isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Maqaa eenyuun haa ta'u? Ilaali dubbii mayyuu jedhe gochaa bichaa mini. Gochati gootu qofa utuu hin taane waa mata asoof turre. Asaan keellee qooqii keellee. Maqaa eenyuun haa ta'u? Maqaa Yesuusiin haa ta'u. Erga jedhee booda isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Eenyuun? Maqaa Yesuusiin. Isumaan ilaalaa gaa. Fakkeenyaaf hojii argachuu barbaadde maqaa Yesuusiin kan kooti jettee yoo dhattee argatte galata eenyuun mul'ata jedhu? Galata Waaqayyoo. Ilaa akkasidha. Isumaan galanni Waaqayyoo mul'ataa jedhe. Fakkeenyaaf Waaqayyoon galateeffachuu maalitti beekna nuyi yeroo baay'ee? Kana qofa beekna? Never. Waaqayyoon galateeffachuu jechuun buddeen nyaachuuf jettu. Maqaa Yesuusiin jettee nyaatte tanaan galata buddeen sanaa eenyuun fudhate? Ilaa akka jechuusaati. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan wanti isin gootan hundinuu maqaa Yesuusiin akkasitti Waaqayyo Abbaadhaaf galata laattu. Fakkeenyaaf uffata uffatturraa akka Waaqayyo galata fudhatu hin barbaadde yoo ta'e maqaa Yesuusiin si uffadheera uffata. Galata fudhatu qaba Waaqayyo. Maaliif? Uumamni hundinuu uumaa harka Waaqayyooti. Bishaanonni ursaniidha. Sibiilli walitti rukutamee kosh jedhu hundinuu ulfina Waaqayyoof sagalee dhageessisan jedha Daawit. Beektaa kana Daawit garuu utuutiin dhalatiin dura dubbate. Bishaanonni ursanidha. Jechaa yeroo yaa'u. Isaan hundiyyuu ulfina Waaqayyoof sagaleen sun ulfina Waaqayyoof akka ta'utti jedhama. Irratti dubbaddan. Maal? Isaanii ulfina Waaqayyoof sagalee dhageessisan jedhe Daawit. Hin dubbate irratti. Dubbaddatis qabeenya qabdu irratti. Biiroo dhaquu fettaa farramuu otoo hin farramiin maqaa Yesuusiin jedhe. Chaappeffamee kan kee ta'a. Maqaa Yesuus wanti isin gootan hundinuu maqaa Yesuusiin dursisiitaniitu taanaan Waaqayyoof dursa laattanii jirtu. Prioritii eenyuuf laattanii? Waaqayyoof laattan. Akkatti Waaqayyoof dursitu. Lammaffaa irratti akkamitti Waaqayyoof dursa laannaa? Hafuuraan geggeeffamne. Hafuuraan. Foonni amma aariifaatti nama keessaa. Aariifaan nama guuta. Fooniin geggeeffamaa jiraachuu kee aarteen naan hin barta. Aariin kan seexanaati. Fakkeenyaaf hafuuraan geggeeffamta taanaanii yeroo hafuuraan geggeeffamtutti wanti hundinuu nagaa si ilaala. Hafuuraan geggeeffamaa jiraachuu kee maaliin barta beektaa? Rakkina keessa teessee nagaa qabda.
Akkuma Phaawulos fi Silaas mana hidhaa gindillaatti hidhamanii taa'anii faarfatan sana jechuudha. Hin faarfatanidha. Namni hidhamee jiru hin bu'amoo hin faarfatama sila. Isaan garuu hin faarfatan. Maaliin geggeeffamaa jiru jarri sun? Hafuuraan. Yeroo hafuuraan geggeeffamtutti rakkinni yeroo dhufu titiisatti ni ilaaltu. Titiisa. Hafuuraan geggeeffamteennaan Waaqayyoon of dura buustetti. Sababni isaa Waaqayyoo hafuura. Waaqayyoo hafuura. Faarfannaa kee keessatti dhugaaf hafuura. Hafuuraan. Lafa hafuurri Waaqayyoo jiru immoo birmadummaatu jira. Keessa Qorontos keessatti. Lafa hafuurri gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Mee birmadummaa qabdu mana keessan keessatti. Baroota darban keessatti birmadummaa qabdu. Harka guuttanii nyaataniittu. Lafa garaa keessanii geessaniittu. Hin taane mini baajetichi dhufi harka kee galeera. Ni harka kee ol kaasi ana hafuuraan hin geggeeffamaa jedhame. Fooniin hin geggeeffamu jedhin. Nama si biraa harkaan qabiti hafuuraan geggeeffamee jedhin. Yeroo hafuuraan geggeeffamtu jedhin. Waan namatti mul'anne sitti mul'ataa jedhin. Dhuguma bara kana waan sii mul'ataa jedhin. Ila waan namni hin argine arguuf waan namni hin dhageenye dhaga'uuf hafuuraan geggeeffamu sirra jira. Mee iddoo tokko isin dubbisa. Qabxii lammaffaa hafuuraan geggeeffamu Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaase. Caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyoo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine. Gurri namaa hin dhageenye. Yaadni namaas bira hin geenye hin jedha. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyoo isa gadi fagooyyuu qoree bira hin ga'a. Maaltu? Ilaal waan namni hin argine arguudhaaf. Ilaal wanta Waaqayyoo sii qopheesse arguudhaaf. Dursa Waaqayyoof laadha. Yeroo sanatti waan namni hin argine argita. Waan yaadi namaa bira hin geenye argita. Kun immoo hafuura qulqulluudhaan malee hin ta'u. Dursa hafuura qulqulluuf kenna. Hafuura qulqulluudhaan bira ga'ama. Waa bira ga'uu barbaadda yoo ta'e hafuura qulqulluun malee bira hin geessu. Hafuuraan geggeeffamaa bira geessu. Ayi si eebbisaan jira. Hafuuraan geggeeffame bira geessaa. Mee ana hafuuraan hin geggeeffamaayidha. Isa yaade biras nan gaa'edha. Itti mee kana masi biraattis hafuuraan geggeeffame jedhin. Waa yaadde bira hin geessaa jedhin. Inni sadaffaaf inni ittiin sinii kadhadhu Waaqayyoon of dura buusuu keenya maaliin barra beektu? Amantii eeggachuudhaan. Amantii ofii eeggachuu. Keeping faith. Amantii eeggachuu. Maaliif? Amantiin gaara iddootti buqqisa. Mee kottaa yeroo rakkinni isinitti dhufu amantii keessan ergattanii beektu Elshaadaayidha Waaqayyo jettanii beektu Momboos. Ilaamma rakkinni yeroo dhufutti akkaataatti itti Waaqayyoon of dura buustee jirtu maaliin beekama beektaa? By your faith. Amantii kee beekamu. Rakkina sana irratti gooftummaa Yesuus hin lallabde moo hin boossa dhaabatte? Galaanni diimaa yeroo sitti dhufu hin darbitu hin ceetu siin jedhu dhaabattee boossa moo humna du'aa ka'uu Yesuus irratti waamta. Ila kana gochaa jirta taanaan Waaqayyoo priority laattee jirtati. Rakkinni sitti mul'atu gaafa Waaqayyoof qidimiyaa laattu. Rakkinni fuula kee duraa waan tokko sitti fakkaatu. Kun immoo maaliin beekta? Akka Waaqayyoo si dura darbee jiru amantii qabaachuu kee beekta. Amantii faith lapheen kee raafamuu hin qabu. Cufaa keessa jirta. Cufaa sana irratti koodii isaa, paaswoordii isaa, paaternii isaa Yesuusidha. Yesuusii waama. Paaterniin rakkina kee banuu Yesuus. Koodiin cufaa kee banuu Yesuus. Nama sagalirraa utuun ilaalu balballi baname. Quba kee ol kaasi banameera narraa hidhi. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Jedhi sanumaa maqaa Yesuusiin. Akkasii maalam akkamitti Waaqayyoon of dura buusni akka jiru beennare. Tokko amantii. Amantii qabaachuu keenyaan amantii eeggachuu. Rakkinna dhufu uufni dhufu amantii ofii eeggachuun akkaataa itti Waaqayyoon of dura buustee jirtu beekuu keeti. Lammaffaan hafuuraan geggeeffamu. Amantii kee eeggachuuni nan amanee kanaafis nan dubbadhe jedha. Namni amanu dubbachuu qaba. Dubbachuu qabda rakkina kee irratti. Caaffanni qulqullaan nan amanee kanaafis nan dubbadhe jedha. Nuyis hafuuruma amantii sana qabaannee amannee kanaafis hin dubbannaa jedhe Phaawulos. Dubbachuu sin irra jira.
Akkatti waaqayyoon of dura buustan kan isin ittiin beektan. Duwwaarra dhaabattaniitti wantoonni baay'een toora galanii dhufaa jiru. Jettee dubbachuu qabdu. Warra dubbatee balballi tokko banameera. Balballi eebbaa banameera. Kun amantiidha. Ilaal. Hojii dhabummaa keessa taa'i. Hojii dhabummaa keessa taa'itii banamaadhaa. This is face. Waaqayyoon of dura buusuu keeti. Dhukkuba keessa taa'i fayyeeraa. Traadiyaas. Amantiidha kun. Amanii dubbadhu. Waaqayyoon of dura kee mul'isa kun. Of dura buusuu kee. Yoosa maaliin beektare? Kana kanaan hin beektu taanaan callisee ma waaqayyoon dura bu'ee jirachuu kee miti. Amanuu immoo qabda. Hafuuraan geggeeffamtee immoo nagaa qabaachuu qabda. Foonni kun si jeequu hin qabu. Hafuura fooniin geggeeffamuu hin qabu. Fooniin geggeeffamuu hin qabu. Foonni kun si oofuu hin qabu. Hafuuraan geggeeffamuu hin qabu. Yeroo sanatti akka waaqayyoon of dura buustee jirtu baarta. Amanaa. Dubbii ishee dhumaa kanarra dhaabadhee waa dubbadhe sinii kadhadha. Dhugaa waaqayyo akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatetti. Godhi mudhii kee qabiiti. Jabeessee nama nee jiraa hidhime. Muradhee nama nee jiraa hidhime. Kutadhee nama nee jiraa hidhime. Murteeffadhee nama nee jiraa hidhime. Eewni mudhii kee hidhattee jirtu. Eebba baay'ee yaa'ee sii dhufaa jira. Mee kottaa Yesuus gooftaadha jedha. Jedhi mee dabalee. Jedhi mee dabalee. Jedhi mee dabalee.